Jimaan ta'e jimaan finne. Jimaan dhufu jiraati. Eeggadhu xiqqoo taa'eeti. Hanga ishiin dhuftu. Asumaan taa'e. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jimaan bisa degee see ku jira dhufte. Taa'e arrati qodiin tureemi. Ni turte. Jimaatu dafee nuufin dhufin arra. Waa jira taa'e fura fudhadhu. Bagana gaandu. Bunni illee ni jira dhugi gaa. Shira. Siidhaqoo lakkis maamaati buna. Meeqa sinaga? Jimaa. Dhibbaan jiraan. Dhibba ni jira siifin naqa dhibba. Maamila beekaa. Ayyee ta'a. Waraqaan akkanuma jijjiiramu maal isa? Loozoon beekaa loozinis ni jira. Jiraannaan waa hundaa ni fedha. Loozaas ni beekaa? Ayyee. Kunnoo ayyee. No jimaan. Looza beekaa? Kunnoo loozinis. Galatoom. Magaalaa miti har'a. Naatti naqi maamaati yaanis buna mee takkaan dhugaa. Buna dhugaa. Naatti naqee. Abbaan keessaa tana araaraan mataa dhoytee jirti buna naannoo qinarraa geessiif qottaa iyyootiya. السلام عليكم وعليكم السلام نجامي فيا جرامي نجا فيا اي سادي مجرد ما لي اتوان خان ديس سمان جنة سو كم كان سكور سيا برنا ما في تي وسيادة ماني بر وان غاري سيرا ما برا ناتي برنا ما خيا بر Jimaan bar khara makanya kaman. يا ابو مال خرا ما كون خرا راسي ما يسابر Abo jimaan. نام خانا كامي مي ان الله المي لا لا عمري تيجي نوي تامي لا لا ملين جولين فكادن كم ولا لا الكن يكتي ادي اگر تامي جيمان لا داكي دقيق أما خانين سنجر خويا دقيق قارو جمانا كهرام تيس حديث الرجل ساعات أنا أمني متى زيارة رسانوان قولوا فيوان كان الدانم بياخد ولا لا ولا نرانديش. أنا ما بري سارة بجروم من الإشي برادينا. أقام ما كان إنسان. أوكي سيف جماعة أنا ملك قرآن أو بني كروم بياخو. هنا راتجيس لو ذا سونو قيس سيخاي كم. ده ما يودا فينا راجيسيف. أبلا ما دي ما نتتكاتا متي هاي. وانا نما سخران سو شفت حرامي جاني مي نامني جماعة كامو تكايف ولا. Jimaan haram. دقيق سي فيني ما. إنجر جارين كوي ده ما سوت ولا رافور النادي. أنا خم برنا ما متى ميقل ميتنا قيس وط عليه بر. بر متى ميقام بر دبر شيخ خاني خام بر دكيفين فرني تنور هندا في تأذين تابر. تكنا رانف. ما لما إني تعلم مجيب من ما قيس تاعي تما المان الزم ما خان عني وام ميقا قول ما أنا مصروف وانو دلق عن دلق. إيه خلوتها فنفتي ديم. إيه جماعة خنا كتيرامي جراتي واحد تيني بودها سوينا تكامو ساخد بعد ما مسجد الرادي ما أسوا أما أمو جماعة خنا كنا أتنديفين Abo jimaan harami tana wanda genye jimaa da. Haya Sheikh. إيه عندي لا غلط أكاس كنا أتنديفين أبشران كمان جماعة لا إيه ور كانوا واربين ولا في سر والد برسادة ما نمون دانون كمان عشان اسمه ديمنا حواس غني خدوبتهم بسوار إسخان عبر بردوبتي سام بسوخان ويرو إسا بوكسو نودابم سيزا كندابم إسا هاغودو مالو نسلي خلينا سارة كنا وصل ديميت ما أباك يجمان أرامي جاني تياتي مني أكمل تي أباك يجمان أرامي جان أبنجو أبنجو
Umma akkamitti jenne jeega kunoo nama jimaa siraa bitee deemuutu bar. Meetri si faratu moodeessanii abbee motora kana faa jibba malee jimaa ifiifuu qaba akkamii jaa jimaa namaami. Nama jimaa ifiif qamoo haraami jaa. Ajaa'ibaa'u. Amma motora kana kan naafite jimaa dhaabite ba. Akkami motora kiyya jimaa motora kiyya naafite haraami qabeenya haraami daleedaa yaana hin dhiboota. Maaluma haasawta sa'aatii wooduma haasawan uummanni kun abbaan kee ifiifuu nama jimaa nyaatu akkamitti jimaan haraami jaa. Lakkuma abbaan kee jimaan haraami jeetti gaddeemee dandara deemee haasawaa. Lakkiin joodis abbaan kee uummanni calma jaanii waan akkanaa jaanii ayyooti adiis dhageen dubbii akkanaati. Umma motora kana jimaa kana naafite. Ani kan hin qaroo jiruun jimaa. Amata meeqa guutuu abbaan kee eegee kitaaba fannifatee deeme yoom takkaa gattaa'ee beeka anumaa jimaa kanaan ilmaan mana nyaata isaa qoonqoo isaa asirraa hin ergaa fi maal jimaan akkamii haraami jaa. Umma inni masgiida taa'ee waan nama qaraa'isuu dhiisee deemee jimaan haraami jaa. Jimaa afaan qajeeltu malee quraanaa hubanee ilaaluun beeku. Amma jimaa naafitiin hafuura nakkuteetiin fiigaa dhufe. Narraa dhiisi amma dhiisatiin dhageenyaa tussa kana jimaa naafiti jee. Jimaa naafitiin. Sittiin kan naa daappu. Hayi kootu haa. Hayi nyaama ammila kiyya kalee fideen teessoo badde. Numaan jiraami. Hayi maal fideenya kana dhuftee jimaan irraa hin bidin. Jimaan haraami naan jennaan. Eenyu siin jee jimaan haraami. Jimaan irraa hin tana haraam ta'a mata meeqa guutuu abaaboo keenyaa jimaa nyaachaa as ga'e. Abbaa mana keetti jimaan haraami naan jennaan. Abbaa mana kiyyaa jeessanuu. Wayi abbaa mana kiyyaa. Ibiifuu jima nyaataa bar. Jimaan haraami jimaan nyaati naan jennaan. Wayi an akkamiitta. Wayi. Tanaafi lakkaanuu namni meeqa kaastamarri meeqa tarjeenna biraa deem. Bakka manaa kan ni jiraami. Ni fudhatta? Ni fudhadhee. Haraamiin qabu hayyoota naafiisa inni dalagaatti kee balleessuu deema kun afaan na qabu deema afaan isaa qabu. Hayi wanni ati itti dhugaa ta'ee jira. Ammallee kabiraasi dhufa. Amma bara inni illee akkasinaan jechuu jira. Ammallee kabiraatis dhufa amma. Anaata akkamii jimaan haraami faalaaloo addan beekuun isaan. Siifin kannaa caala. Anaaf illee naa kannamee juma. Siifin kanna. Jumaa naa. Barsii baaseetiin taa'u jira hoo. Jumaan kun qabeenya keenya. Qabeenya keenya Jumaa kana siigaltee sheekonni gurguddoon sheek Maammat Amiin Karroofaan sheekonni gurguddoon Jumaa kana qabaanii jirti diin kana siin gaan. Akkasi haayi. Kanaaf warri Jumaan haraami jedhu isaanuu siigaltee haraamii fi halaal addaan hin beekani. Addaan hin beekan. Kanaaf uummata keenya Harargeetiif uummata Oromootiif biyya Itoophiyaatiif diinagdeen qulfiin jireenyaaf Jumaa kana jechuudha. Anaanarraa naafiisa. Naafiisaarra. Naafiisa. Baba. Assalamu alaikum. وعليكم السلام. Malda. ما جماعة أرك. Baba waan balleessite osoo beektu jimaa na gaafattaan. أكن أركو الله راس عرفت هو. Abbaa waan balleessite osoo beektu jimaa na gaafatin. Maaliif jennaan ummaan tiyya balaa buusuu jirti baba. Ummaan tiyya loltee. maal balaa buusu duraanuu kararra teessee waan gurgurin jeetin daddabeeyanii. Mana kana keessatti anaa jaarti hoosii jaarti. Baaba laal. Kararra naa teessee haraam naa naggadaa utuu isin. Wallaahi wanni akkanaa kun gaarii miti baba. Maaliif jennaani ummaan tiyya amma lolu jirti. Ummaan tiyya baba. Ummaan tiyya jimaa. Boo ammaati hin jeen ati duraan qaalee kiyya gootii himi. Baba laal. Ummaan tiyya jimaa kana gurgurteeti anallee na qaraasisu jirti. Baba ummaan tiyya jimaa kana gurgurtee uffata kana naa bitu jirti. Si akkana bareedu kanallee ummaan tiyya uffata kana bitteeti si gori jirti. An jimaa qama odaa bakiyya malee kana bareecha waa isii miti oyi. Silaan jimaa qame asin jirtu durin caccabee akkama guddoo kaanii ta'e. Baba amma jimaan na gaafachuu jirtu maal? Hayi. Baba jimaa na gaafachaa akkamitti jimaan qabu waan jettan. Xiqqoon qamaa bar. Baba hin geenye naatti dee raabsaa naafiti naan jettu hin jirtu baba akkamitti. Bar muka lamaa baran. Yoo dummeessanii qamaan haraamiin jee akkas dila san hin qamainaan jee malee akkasiin jee. Wannummaan akkana mataas jabeesse maali ati qoy maal akka mataa jabaachuun atumaa fi haateetu walitti baatanii bakka irraas fiddee hin beekwani. Baba laal ati gizee hirrii baakaate duru nyaata dura deem jimaan hafi jette garuu uummataan deemteeti magaalaa keessa deemtee jimaan haraamii jimaa qamuun haraamii akkamitti jimaa qabatanii ta'e kutubaa kana goota. Jimaan akkamitti haraam ta'e naa bar namni fideeti beeshiina guutuuf dura kaayee halkan guuturra bulee guyyaa guuturra ulaa bar an bar muka lamaan fuudhee faan kaaddaa bar akka kiniinaatti fayyadamaa bar. Baba ati masuufa nyaataa dhugaatii uummaan tiyya jimaa sanirraa daleedee nuuf fidu alatti jimaan ati qamaatu huma mee baabaa jimaan ati qamaatu huma qamaataa fi uummanni 200 qama fi huma qamaa gaafa nama 100 qabuun haraam jetteen dubbiin tun akkami. Ammaalee guddaa qabaadhee dibar kaniin kuma qame warri kan qabne 300 agabuu jimaa qofa qamoosanii bar. Hasan haraamee
osoo nyaata nyaanne namni kam jimaa deemee bitatee taa'ee jimaa qaba kun haraan. Laal baabaa waatu jira. Laal baabaa kiyya ani sirriilee hin beeku baabaa. Laal wanni jiru abbaa kiyya ummaan tiyya egaa waan hin anfadhu hunda osoo nan qashii takka sin gaafanne. Atuu haraam maali kan abbaa keetii mataa jabaachuun barraay ati bar ficcaan kiyyaa mucaaf hin beeytu. Baaba ati haraami naan jettee ficcaan kiyya naan jettara ficcaan keetiin dhalli ammaas haraamiyan hayi abbaa waa takkaa jira amma mee abbaa kiyya dhuguma rabbisa yoo dubbanne ani kuni uffataan irra uffadhu kan qashii takka ati naan binne ummaatii ajjimaa san dalagee naa bite ati kun caljetteeti manuma kana teessee qamaatee quuftee kaatee gandarra deemtee haa ummaan tiyya maskiidaa ijoollee quraana qaraayisu jira ijoollee gandaa quraana qaraayisu jira suwaaba yoo waa hundatti kanneef jettee abbaa kiyya sirraa qaanfattee jimaa kana hunda sii bitu jirti masruufa siin gaafattu ati sani ala deemtee jimaan haraami jettee magaalaa ummaa tiyya qabda baaba maali yoo isiin meeqa jettee yoo teessee khutubaa maskiidaa ijoollee qaraayiste maal qaba abbaa kiyya mee. Antiyyaan baana wantiyyaan himu jira waan jimaatiin himu jira malee kiyya yoomiin himeen jimaan narratti haraami yoomiin jee warra halkanii guyyaa yeroo isaanii irra gubu warra caljeetuma taa'ee jimaa qamaa haa oolu saani malee an kana dubbisa haraam neechise saani malee hay ati akkanumatti usseetuma waan fudhatte futee fidaati bar ijoollee waan siin galinii jira bar dachii fudhadhaadha maali qama dimooxaa fi baanan san irra facaafadhaadhaa je jimaa ammoo ni buqqifnaa je waan jimaan jaare malee hunda ni diina je gana nama jimaa qama hunda biyyaa baasuu deema. Ati kana guban qabdu jimaa buqqaasnee nama jimaa qamallee kana buqqa'uu deema akka mootummaan keenya quba qabutti ati waan siin galin hedduu jira mucaa jiraachuun feetu ati dhangata tanaaf finfinnee dheexee dhufti asirraa kaatee dachiin mallatteessu deeman kun amma dachii guddoo qalaata akkam seete bar aayaa abbaa kiyya mee ati jimaan qamuun haraami jette kunnoo amma jimaa juuza goonee dhuguu eegalame mee ati tana quban qabdu jimaan juuza godhameeti amma kunnoo namuu dhugu jira anuu amma qamuu ilkee qamoo dhiisetiin jimaa juuza godhamee juuza dhugu jira ati amma tanaa quban qabdu qamuun haraami jechuu jirta gandi ammoo osoo ati nama jimaa harka qabatee peestaalaan deemu qofa beekta dhaloonni qubee kun dhaloota ajaa'ibaati ammaan tana jaarraa diidamii takkaffaa keessa jira jaarraa diidamii takkaffaa kana keessa jimaa ammoo hojjettumuun haftee ilkee qamuun haftee maaltu jira jimaa dhageessiifni ani fiifuun hin qama ammoo dachii sanaa mootummaan nu dura dhaabbate yoo dachiin fudhannees nun dhiisu nuti lubbuu teenyaa jennee rakkanne cinqabne akkam ta'an. Abbaa kiyya shemmuu saalaatu jimaan halaalii jaa ilmi haalinni guddaan sana. Mee asmee na dhageeyi. Qoy ati maali rakkoon ati qabdu narraa namtichaan. Maali rakkoon ati qabdu magaalaatti yoo hundi qabdi afaan na qabde sheekummaan teetun taakkam. Samana kana keessatti haa namaati qoy. Sheekummaan ati qabdu tun taakkam ani uliin dalagu gagabbaatee dalagde siin dalaga uliyan. Ati qaalii namaan gootu maali? Qaalii jimaan haraam jettee ati kaastamara inimaa ulaara dhaabbattee nama dhufee narraa bitu hunda karaarra qabdeeti haraam jettaan. Amma sila. Mee na dhiise ollaa maalitii miti kun afaan nu qabe afaan isaa qabu ta'arra jettee jimaan nu godhufte. Gororroo tana nu qabu deemta. Hay beela nu fiddee bar jimaa jettee amma hay jimaan kun gurguramuu dide ilmaan kana mee maaliin nyaachisaan. Laal dhagee nuufin waan siif mootummaan dachii guddoo nu nu deemsa dachiin fedhan dachii agar qabeenya keenyarraa nu hambistee haraami jettee qabeenya nu dhorkitee dachiin kun laan maal laa goote dachii guddoo nu hannaa barre yoo ta'e mana irra jaarannee wanni takka irra hin jirre dachiin goggoyduu maal si gooti dachii nyaata biyyee nyaata qamadii irra facaafanna jimaa buqqaasnee akka jiru qabsi agar arraboota maqaa kiyyanan kaasin jimaa laal na dhagee waan simu ani qamadii sin beeku nuti qabeenyi keenya jimaa jimaa nyaachaa guddan warri keenya akkasitti ittiin nu as gahan jimaa kun qabeenya keenya nurraan tuqin arraboota maqaa kiyyanan kaasin namticha na dhageessa itti dubbadha abbaa kee afaan isaa beekte kana. Baaba ummaatii wajjin. Dachiin kan jetteeti ati shari'aa jettee maqaa quraana rabbi balleessita. Maamaatii. Shari'aa joomiin jee dubbiin tun ati nama sheekaati nama quraana beeku quraana ilaallatu haraamii fi halaala sombe dachii goggoyduu mootummaan naa kana jetteeti. Mee baabaa kiyya. Haraam guddaa maqaa rabbiitiin callettee naggadataati. Haa amma gantana dhageessan haa dachii jeeti shaabaluun sana akkana jee jaani asuman lafa dhagaa. Lakki beekamu qabu. Waalaikum salaam. Maal taata maaltu sin qabate immoo? Maaltu maal ta'e? Umaan taane. Rabshaan maali? Umaan mucaa kanaatu motora wannaasitti duraa qabame motora saasanii qaba. Yaa ummaatii yaa abbaa kiyya. Kutee namtichi. Wallaan kunillee nu dhagee wallaan nu dhagaa usaan isin jee abbaa kiyya mee ati ummaan tiyya tun lubbuu duraa lalu jirti yaa abbaa kiyya. Yaa abbaa kiyya. Amma kadhu fee kun laabbaatti meeqa naa kafala kuma soddom naa kafala jimaa guyyatti kuma narraa nyaata afaan na qabdi afaan siyaa qabu hin joowuti. Mee abbaa kiyya mee abbaa kiyya shimallis asirraa achi siyaamee aga mee aangoo sin kanne dachii sin kanne shimallis yaamee ummaatii gaafatti naannoo oromiyaa gaafa finfinnee deemisa. Ani bade aboo badhaadhina taatee dhufte asiin gaddeemte. Way ani akkamiin taha yaa rabbii kiyyaa. Anamma na dhagee yaali mooti. Anamma namtichi kuni dubbii tana ni dhaabdamu hin dhaabdo sitti. Amma dachii guddoo sana kan goona dachii nu kannama. Yoo dachiin fudhannee bara ammaas nan dhiisanii bar mana kana nu dhufanii harka lamaan nagaa. Dalaaladhu dachii fi ilmaan keetii fi ana adda balaaladhu. Kalaas.
dhageesse moo dhageenya adda baafadhaan hin barbaadu khalaas nama akka keetitti hojii jiraachuu. Abbaa kiyya mee waan kana furmaatatti haa goonu maaliif jennaan yaa abbaa kiyya mee ati arra dachuma arra naa fi atii fi obboleeyyan kiyya kun irra galu jecha yaaddootii finfinnee san dheetee dhufte. Dhugaa abbaa nuuf yaaddootii dheete finfinnee san garuu immoo abbaan keessan imaamu masgidaati jedhanitti ollaan guutuun nu beeka. Gaafa ati irra ollaa silaa abbaan kee imaamu masgidaati jedhee ollaa giseetti salaachiftu si duuba hiriiree salaatu san guutuu dhiistee arra dhuunfuma keetiif jecha koottu mootummaan Oromiyaa koottuuti jechi fudhadhu si jaa sirraa kaatee xayyaarri noolii baaftee finfinnee dheexxee egaa abbaa kiyya finfinnee sanitti akkasii dachiisan harka dheegattee dhuftee har'a immoo uummata keenya uummata Harargee dira san keessaa dhalatte abbaa kiyya adiira kiyyaachii jira adaadaatti yaachii jira habootii yaachii jira eessuma kiyyaachii jira san malee aanee ollaa hedduutu ganda san keessa jira mee arra lafa tan itti dhalanne miraazachii qabna mee abbaa kiyya lafa miraazachii qabnu san jimaa kana buqqaasaa jimaan kun haraami gaafa warri silaa waa'ee jimaan beeyni siin ja'an ati waa'ee jimaa keessa beeku jimaa keessa dhalatee jimaa keessa guddote gizee arra deebitee abbaa kiyya jimaan haraami jette. Egaa abbaa kiyya gizee jimaan hin ta'u dhuunfaa keenya faayidaa dhuunfaa keenya dachii barurraa gallu addunyaa barurraa gallu tanaa jecha gaafa ati gaddiibitee waan kana jimaa wallaaleetii miti. Meekame booda. Waa'ee jimaa wallaaleetii miti laal yoo waan kana uummata fudhachiifte wan aangoo majlisa keessaa si kannaan jaan dhageeyati waan singalni jira bariyaa. Ati jimaa kummee namni jimaa qabee waa balleesse aangoo majlisa keessaanii fudhadha. Dachii qalaata guddoo nu kannan san hundaa'uu fuunee amma atillee haala teessee jimaa kana gurgurtee nama kaan itti hamaa olurra. Ani waan nama xiyyaa hin taane narraa hafu. Namni xiyyaa gabee ani kophaa xiyyatti dachii waan naa gootu hin jiru. Yaa abbaa kiyya mee waan takka laala abbaa kiyya mee arra aangoo qabda aangoo harkachuu deemtaa. Uummanni ati aangoo harkattee bulchitu kun kamiree uummanni keenya Harargee gootuu jimaa kana dhabnaan abdii biraan qabu ni dhuma. Mee uummata mee atii kun arra islaamii ganda biraas galatti bulu abbaa kiyya dhugaa walitti himna yoo Harargee dhumte arra loqota kanaa asuutii galatti bulu. Oromoo dila warra jimaa kanaan jiraatuuf yaadutti ni jirta ati. Ani bar sheekhu mumotee tana taatee isa qaraatee quraana kamtu haraami jaamii as baasi. Sheekootii meeqaa si dura jira. Harargee keessatti jimaa qamaanii sheekootiin islaamummaa tanaa siin geesse Harargee Itoophiyaa keessatti uummata Harargeeti. Jimaa kana qamaaniiti jimaa kanaan jiraatanii jimaa kana gurguratanii qoonqoo godhatanii as hin geeni bar. Diina kana warri gaddaabee deemu jiruun uummata keenyaa bar. Warra jimaati bar. Sheekootii meeqaa jiranii wallaalte aji. Mee baaba majlisa shaadamtuu laalaali madda haraashii jaanii haraashii jechuun nama keenya kajimaa qotu jechuudha. Egaa nama keenya haraashii jechuun nama san. Anuma lama adda filadhu khalaas ani afaan keen beeku. Khalaas ani amma kayeetiin sheekootii san si fidee nikaa qiyaasitti anaaf adda beekan. Namtichi har'a qabrii isaa gurguree dachiif jecha islaama dila kana gurguree saba isaa dila kana gurguree anillee booda jirtuun awwaaltaati naafuun taatu khalaas asirratti adda guutan nana. Dhagee yaa ummaa ta'e gorsa. Khalaas naafuun taatu. Abbaa bar sanii miti na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani qureeshiidhaa je. Ani qureeshiidhaa je. Ati ammoo atis Harargeedha abbaa kiyya amantii akka viidiyoo qabaatte Harargummaatiin kaattu. Egaa abbaa garuu Oromummaatiitis hin kaattu. Garuu ammarra Oromoo Musliimaa osoo hin taane Oromoo Kiristaanaa osoo hin taane ati Islaamuma Itoophiyaa keessa jiruun daganuu jirta. Maaliif jennaan osoo arra Amaara taatee sigala deemis akkanuma osoo arra Oromoo Musliimaa taatee sigala deemis akkanuma. Abbaa kiyya ati immoo saba keessaa dhalatte kana gantee eenyuuf ta'uu deemta. Aangoon ati irraa harkattu tun yoo uummata kana fayyadne eenyu fayyadde abbaa kiyya yoo uummanni kun dhumee eenyu irratti aangoo harkattee bultame. Aboo guddaddo aboo fidaama taa qiyyaa baatu jechuun sanuu. Dhiisa jechuun sanuu anuu. Abbaa mee abbaa kiyya mudawwarii fi gaafa bar kanuma bar warri keenya bar wanni isaan naa bitanii wanni isaan na barisanii bar maallaqa jimaati warri hin beeka. Anis aangumaa sii kanni naafi dachii qaraatu guddoo san sii kanni naa isaaniitiin na sobe. Amma karaa deemee. Saanii hubattee uummanni akkanuma meeqaatama akkana isaaniitti sobanii uummata karaarraa baasuu jiran ati akkami akkana gowwoomu. Warra na dura gorsanuu baraan lafman na harkatan malee anaa maallaqa harkaa dhabee na harkatan malee warra na duraatu meeqaatti. Maallaa kanniin sinjee maallaqa maa nu barbaaddaati hunoo dalagachuu jira nyaachuu jira maali rakkoo nati qabdu. Fidaa mataa qiyyaa baata wadachumaan sanuu. Irra deebiitti dalagadhu jimaa kaaniin isaa laalanii dalagadhu. Aboo akkan ta'e ummaa ta'e gorsa. Abba ammallee sababa saniin jimaan sirraa fi jimaan sii dhufee jira. Jimaan as duubatti hin darbee. Deem jimaan iyyaa ittiin afaan kaadda. Guddoo bakka dhiiraa gahi bakka namaa gahi. Abba yoo amma kana dhugaa himte kunoo jimaan ni jira. Abbaa kiyya egaa laal ummaan jimaa bareedaa kana fiddeeti garuu abbaan kiyya jimaan haraamii jennaan ittiin kan inni dhokeessiin an jette. Awwa fide kana rabbi jannataas nu jalaa naqo. Amin amin. Barboo kun haraama qabaa bar nama kararraa deebi'ee hunda kararra deebisa. Abba juusa jimaatii siif fide kaa juusni jimaatii see galamee bar. Juusaa lulluu qachaa jimaa irratti afaan kaannaa jiru.